sakandii 20 eenyutu moo yeroo amma dhumaatu wajjin daawwadha. Boosee gaafuma si argu isa dhugaa goota ta'e naan jedha dhugaa si jedha dhugaa kee gaafuma sagalee kee bareedaa sana baasu yeroo baay'ee moo sin argaa baaksteejiitti sagalee sana geerarsaan gaafa baatu goota gaafa faarsaa jirtu dhuguma si jedha aktiingiin kee fuulli kee sagaleen kee wal faana mee kennaa kana akkamittiin argatte? Kennaa kana kanan argatte waan qeebootatti dhaladhee karaa dhufu tokko inni biraa immoo waan gootaa yoo sirbituu fi waan jaalalaa wajjin onneen kee tokko waan gootan taateef jechuu qabdu yookaan tuttuqxee odeessite gaariin qabu kanaan. Isaan aarsaa guddaa kaffalanii guyyaa har'aa akka arginus aarsaa guddaa warra godhan gosoota keenya takkaa gosoota keenya hundumaa. Amma hojii haaraa maal yaadaatti? Hojii haaraan sirba qeenxee haaraa